السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما عرفون هردفتوتا في كبجمتوتا كي أكمل نجارتو ججباتو سنين جتشا مي فيديو أبوليتي كنا كانوا جينا على كيفنو sagalee koo kana sheer naa godha maaliif hojjettan ana sitti jechuudha wallee dadhabee jira oftumamuu jira jarnatu maaruu ejensiin kiyyammoo naa deemsaan jirtu jechuudha an ofii kiyyaa sitti dhuufani ofii kiyyaa dhukkubsachaa jira hedduu takka dhukkubsadhaara mana akimii guyyaa shan ciise hin bahe mana akimii jechuudha kanarraan kana fe nyaanni hin jiru nyaata naaf hin kennan osoo nyaanni jiru nyaata ofii kiyyaaf hojjetadha jechuudha nyaata ofii kiyyaaf bitadha. dhageettanii jirtanii obboleeyyan kiyyaa viidiyoon obboleettii keenya kanaa dheeraadha jechuudha. Baay'ee dheeraadha jechuudha. Viidiyoo kanaan wal qabsiisee gorsa isinii kennu tokkotu jira jechuudha. Ijoolleen ganaa biyya bahuu heddanii fi warri reefu biyyarraa baatanii jirta jechuudha. Warri reefu haaraa reefu hoo'a biyyarraa baatan jechuudha. Wanni jedhuu barbaade maali obboleettiin teenya tun akkuma isin jedhaa jirtu na dhukkubeessi mana yaalas ciisee jira. Nyaatas hin qabu, nyaannis mana keessa hin jiru. Nyaatas qarshii kiyyaan hin bitadha. Amma qarshiinis na harkaa dhume. Dallaaltittiin biiroo bilbila narraa kaasuu diddee jetti. Gizee 10 ol irra deebi'ee dubbadhee jira waa'ee dallaaltotaa jechuudha. Dallaaltonni yoo isin nyaatte malee yoo isinirraa nyaatte malee bu'aa takka isiniif hin qabdu. Dallaala abdattanii gonkuma biyyaan bayna warri ganaa biyyarraa bahuu heddanillee dallaalan abdatina. Warrummaa san dhaqee yoo rabbinaa laaffise yoo rabbinaa laaffisuullee baate akka barbaadan haa godhan jedhaatuma biyyaa baha malee murteessa ijoolleen keenya jechuudha. Dallaalli faayidaa takka hin qabdu. Obboleettiin keenya kun kunoo dhukkubsachaa jira. Kana keessaa nyaanni hin jiru jechaa jirti. Dararamaa jirti kunoo mana namaa keessatti jechuudha. Gara deemtu wallaalti jechuudha. Gara deemtu dhabdee jechuudha. Warra biirooti ka isiin rakkoo kiyya na gargaara jettu. Ka dhimmi isaan ilaallatu bilbila irraan kaasan jechuudha. Amma odoo bilbiluma irraa kaasanii fuudhanii asii warra biiroma sana odoo geessanii dhufu malee odoo jetteen achiillee kabalanii namtitti masa wajjin mana isiitti deebisan jechuudha. Hojiin isaanii kan ni beeytan warri beeytan jechuudha. Ijoolleen keenya jechuudha. Gaafa biyyarraa bahuu barbaaddan isin warri keessaanis iimoonis natti dawwaltanii madaaminti na arrabsitii natti iyyitii warri jettan excuse me ati bar gaafuma biyyaa baatu akkasitti iyyamu akka arrabsamu beekaa biyyaa bahe kabajamuuf biyyaa baate taanaan akkasi kabajan barbaadde taanaan kabajamuu barbaadde taanaan biyya keetii mana keetii hin bahin. Rakkoo sirra jiru rakkoo biyya keessa rakkisan obsii taa'e gaafa akka arrabsamne barbaadde gaafa akkasittiin iyyamne barbaadde ijoolleen keenya jechuudha. Ammas immoo deebitanii osoo an nyaata fa'a nyaachaa jiru daa'imti xiqqishuunis dhufaan na ajajjii daa'imman na arrabsitii warri jettan jechuudha. Daa'imti nan kabajjuu warri jettan jechuudha. Ani erga hojiif biyyaa bahe hojiidhaaf erga biyyaa bahe kaayyoo kiyyaaf erga biyyaa bahe bakkee an jiru bakka hojii haga ta'e dirasii jechuudha. Osoo an nyaachaa jiru miti osoo arrafaa jiru daa'imti takka na kaaste ka'ii waan akkanaa naa kenni yoo isin naan jette dirqama kiyya ka'ee daa'ima sanii waan inni barbaadu kennuuniif jechuudha. Dirqama kiyya nyaata barbaade dhugaatii barbaade naa kenni jechuu miti ka'ii naa hojjedhoo jedhe hojjechuufiin dirqama kiyya jechuudha. Maaliif hojiidha hojiidhaaf biyyaa bahe hojiidhaa mere hojiidha. Hojii kiyya kabajuu qaba jechuudha. Gaafa hojii kiyya an kabaje isaanis na kabajanii damuuza kiyya seeraan sina siraataan naa kenna jechuudha. Isinii galee ijoolleen keenya. Yoo an immoo hifadhee ka daa'ima san yookaan fuulatti guuree arrabsee maal jedhu ta'e kaayyoo kiyya meeqan na harkaa bade jechuudha. Waan xiqqishuu saniif yookaan warraa waliin bu'u jira. Warraa warreebu jira warreebamu jira. Kanaaf ijoolleen keenya waa xiqqishutu waan guddaa uuma jechuudha.
wanti xiqqishuun waan guddaa uumti. Kanaaf daa'imni isaanii ka'ii waan kana naa kenni ergisiin jedhe kaatii waan san kennuufii qabda. Maaf daa'imti xiqqishuun tun na tuffattee osoo nyaata nyaachaa jiru na kabajuu diddee ka'ii waan kana naa godhi jettee matarra dhaabattee na iyyiti jechuun hin danda'amu. Hojii keeti waan ta'eef, kaayyoo keeti waan ta'eef. Anuu nama guddaadha, anuu daa'ima qaba, akkamitti daa'imni nan kabajne gaafa jette jechuudha. Ati hojiif eega dhuftee waan daa'imni warraa sun si ajajate gootee fi daa'ima kee guddifachuu fi biyyatti daa'ima kee gargaaruu fi warri daa'ima qabdan daa'ima dhiistanii warri dhuftan jechuudha. Daa'imman isaanii nama hin kabaju kun beekamaadha. Xiqqaa guddaa addaan hin beektu daa'imti isaanii. Kabajan beektu, si kabajuun beektu. Isinii galee kanaaf jechuudha. Daa'imti si arrabsite asiin dhagayi asiin baasi. Isiin haati manaa si iyyite asiin dhagayi asiin baasi. Baqa ati kalaaluu qabdu kaayyoo kee qofa, abjuu kee dhugoomsuu qofaadha. Kun hundi yoo akkasitti dhagamu ta'e daa'imti sinna iyyiti, isiin asinna iyyiti, daa'imti na arrabsiti, daa'imti na kaasti, daa'imti na ergiti jettee kana hunda sammuu kee keessa akka yaadaa ooltu yoo ta'e kaayyoo biyyaa baate san, rakkoo biyyaa si baase san, waan fooyyessuuf biyyaa baate san dagatteet wanti hundi si harkaa tabalaasha'ee booda gara biyyaa deebi'u jira. Rakkachuu jira, biyya namaa keessa waa hedduu jira jechuudha. Ijoolleen kenna yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa biyyaa baatu sammuu kee of amansiisi biyyaa bahi. Akka arrabsamtu beeki, akka xiqqaattu beeki. Maaliif ati hojii kee qofa laaluu qabda? Hojii kee qofa laaluu qabda. Kanaaf jechuudha ijoolleen kenna yeroo baay'ee biyyarraa yeroo ba'atan baqa osoomaa isinitti dubbatin isin kabajaniitu kabajamaan waan isin wajjechiisan isinif fakkaata. Hin jiru waan akkasii. Hojiin sitti ulfaataa? Hojiin hin ulfaataa? Ni ulfaata hojiin. Ni ulfaata. Hagooyi ulfaata hojiin. Hin ulfaata. Warri biyyarraan bahin warri hin argine jechuudha. Hin ulfaata hojiin. Hirriba dhabu jira. Hirriba dhabu jira. Sa'aatii xiqqishuu rafu jira. Arrabsamu jira. Arrabsamu jira. Isinii galee mana isin jirtan san keessa jechuudha. Ijoollee warri haaraa dhuftanii reef hojii seentanis jechuudha. Mana isin jirtan san keessa maraattuun isin reebdu hin jiraatin. Namni isin dha'uuf isin doorsisu hin jiraatin. Kana ta'uu baannaan jechuudha. Mana isaanii keessaa namni dhiiraa namni isin qoxxisu yoo hin jiraatin madaami keessa qofa taanaan ka isinitti dubbatu. Kaayyoo kee hojii kee itti fufuu qabda jechuudha. Hojii kee itti fufuu qabda. Waan isin si jettu san hunda dandeesse. Kanaaf nyaata isinii kennamnaan nyaata keessan argannaan sa'aatii haga ta'e hirriba qabaannaan hojjedha hojii keessan. Obsa hin dhabina. Gaafa biyyarraa baatan wanti hundu akka ulfaatu beekaatumaan biyyarraa bayaa. Akkanatti jiraana jettanii ka isin sammuu keessatti karoorsita osoo hin taane akka itti jiraattan rabbitu beekaa. Akka itti jiraattan gaafa mana namaa dhayitan argitan jechuudha. Kanaaf obboleeyyiin kiyya obsa hin fixatina. Obsa qabaadhaan isinii jedha yeroo baay'ee daa'imti na arrabsite, daa'imti maana ergiti, daa'imti maa akkas na gooti, isiin maana iyyiti, isiin maana arrabsiti, anuu hojjetaan jira jettanii ofifattanii akkuma argitan hin ta'ina. Rakkomarra buutan jechuudha deebitanii. Kanaaf obboleeyyiin kiyya obsa horachaa deema. Waa hunda danda'aa deema. Kaayyoo fi gabaatee kaayyoo keetiif immoo aarsaa kafaluu qabda. Aarsaa osoo hin kafalin namni abjuu ofii dhugoomsu hin jiru jechuudha. Ati abjuu kee dhugoomsuuf ka biyyaa baateef rakkoo keessaa bahuuf. Kanaaf akkas isin jedha obboleeyyiin kiyya obsi barbaachisaadha. Baay'isee isin barbaachisa obsi.